Jaalala dhugaa fi mi'ooftuu gammachiisaa ta'e jireenya ofii keessatti jiraachuu fi kan baay'ee nama gammachiisuu fi kan nama gammachiisu mi'ooftuu kan ta'e jaalala dhugaa mi'aawaa kan ta'e jiraachuuf bultii keessattis ta'ee hanga xumuraatti hanga waliin deemuun jaalala dhugaa mi'ooftuu fi gammachiisan akkamiin nu barbaachisa kan jedhu har'a viidiyoo keenya irratti isinii qabanneetu jirra. Hordoftoota jaalala dhugaaf taatanii siniin jechuudha. Hanga viidiyoo xumura kanatti yoo nu faana turtanii laayik sheer gochuudhaan iddoo biraarra yoo qaqqabsiiftanii hordoftoota keenya jaalala dhugaa maalifaa akka barbaachisu bultii keenya keessatti warri jaalala keessa jirtanii fi warri bultii keessa jirtanii akka isin gargaaru abdii guddaan qaba. Siniin jechuu barbaada. Hanga viidiyoo xumura kanatti nu waliin tura. Yoo jira jirtu kabajamtoota fi hordoftoota maatii keenya jalatti argamtanii akkam jirtu baga nagaa qabaattanii nutillee nagaa qabna. Warri biyya keessa teessanii biyya halaarraa teessanii nu hordofaa jirtanii akkam jirtu nagaa keessanii siniin jenna. Baga nagaan dhuftan siniin jennee jira. Warri maatii keenya taatan warri maamila keenya hin taane immoo akka maamila keenyatti dabalantaan kabajaa fi jaalalaan affeerra keenya siniin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya egaa har'a wanta baay'ee nama barbaachisuu fi nama gammachiisu isinii qabadhee dhufeen jira. Asumaanii nu jajjabeessaa jaalala dhugaa keessatti laayikii gochuudhaan nu jajjabeessaa sheerii gochuudhaan hiriyoota keessan bira qaqqabsiisaa. Namni jaalala dhugaa keessatti mi'aa fi gammachiisaa jiraachuu hin barbaanne tokkollee hin jiru waan ta'eef wal bira hin darbinaa, wal jabeessaa wanta beeknuun wal biraa dhaabbannu isiniin jechuu barbaada. Egaa ka jaalala dhugaa keessatti obboleeyyan koo walamanuun baay'ee barbaachisaadha. Walamanuu gaafa jennu ofitti amanummaa qabaachuun hunda keenyaaf barbaachisaadha. Nama tokko gaafa jaalattu dura ofitti amanummaa qabaachuun barbaachisaadha. Ati yoo ofitti amantee nama tokko nan jaaladha jettee ofitti amanummaa qabaatte nama sana jaalachuu dandeessa. Jaalala dhugaarri namaaf kennuu dandeessa. Waan ta'eef dhiiras ta'ee shamaras ta'ee hundumaafuu barumsa ta'a kuni jechuudha. Nama tokko yookiin shamara yookiin dhiira bichaa wanta ilaallatu miti. Jaalala keessatti nu lachuuyyuu wanta nurraa eeggamudha waan ta'eef hundi keessan akka dhaggeeffattan abdii guddaan qaba. Jaalala dhugaa keessatti dhugaa dubbachuudha. Gaafa tokko gaafa waan tokko walirraa barbaadan dhugaa dubbachuudha. Ifa baasanii lamaan isaanii waliif beekudha jechuudha. Waliif beeku namni tokko amma ani yooni waan tokko barbaade nama sana sodaadha jechuudha. Shakkiin nama jaalatu tokko namni tokko ta'ee jiraatu shakkiin jireenya isaa keessa jiraachuun barbaachisaa miti jechuudha. Siniin jechuu barbaada. Inni kan biraa immoo jaalala keessatti sitoota waliin kennuudhaaf wal gammachiisu jaalachuun barbaachisaadha. Sitoota gaafa walii kennitanii itti akka gammaddan wanta xiqqoollee haa ta'u ishii wanta xiqqoo haa kennitu inni wanta guddaa haa kennu wanta waliif goota sanatti walitti gammaduudha. Walitti hamanuudha. Dhugaadhaan wal jaalachuudha jechuudha. Kabaja waliif kennuudha. Siniin jechuu barbaada. Kinni kan biraa immoo walii hin sobina. Wal sobdanii nama sana yookiin nama jaaladhe sana dhaba jettanii yookiin immoo joon kana dubbadhe balleessaan koo kun yoo kana ta'e nama jaaladhu kana dhaba jettanii waliin sobina. Dhugaa jirtu gaafa walitti baastanii jaalala dhugaa waliif qabaachuuf walamanuun keessan gaafsa sana sinirratti beekama jechuudha. Walitti hamanummaa qabaadhaa. Shakkiin keessan hin jiraatina. Wal kabaja jaalala tokkoon qabadhaa jiraadhaa. Kana gaafa gootanii jaalala mi'aa fi gammachiisa ta'e addunyaa kanarratti hin jiraattu jechuudha. Bultii ofii keessatti gaafa bultii keessattis ta'ee jaalala keessattis ta'ee dingata waan namni ilmi namaa kam jaalala keessatti wal mufachiisuu fi yookiin waan irratti wal bu'u hin dhabamu jechuudha. Kana keessatti gaafa walitti mufattanii yookiin namni tokko dogoggore gaafsa sana wanta haartanii bichaa baatanii namni tokko gara deemtanii iddoo biraa bultanii iddoo biraa deemtanii dhuftanii yeroo sinitti dhiyetti deebitanii iqirtaa wal gaafachuun keessan hidda hin oolletti yeroo sanatti dhiifama walii godhaa. Deemtanii hin buliina. Walirraa fagaattanii hin buliina. Jireenya keessan qabadhaa. Jireenya keessan keessa qilleensa hin galchina. Kuni barbaachisaa miti jechuudha. Wanta boruu abdii kutanneetoo biraa hin baane tokko wanti qilleensa nuti galchineetoo jireenya keenya deemnuuf tokkollee hin jiru jechuudha. Ilmi namaa kamiyyuu hin dogoggora. Dogongora ofirratti dhiifama waliif gootanii eeggasumatti
Gaafa dhiifama waliif gootan immoo shakkiidhaan dhiifama waliin godhiina. Maaliif yoo jettan shakkiidhaan yoo dhiifama waliif gootan jireenya keessan keessatti shakkiin waan tokkoyyuu gammachiisaa isin hin taasisu jechuudha. Bultii keessattis ta'e jaalala keessanis ta'e jaalala keessan hir'isaa deema malee shakkiin tokko jireenya ofii keessa galuu hin jaalu. Jaalalumaaf kabajumaan akka nama sana sila jaalattuuf dhiifama goote waan ta'eef onnee keerraa kan madde jaalala dhugaa sila qabduuf dhiifama godhiif. Wanta dhiifama gootan sana immoo yaadachuu hin qabdan jechuudha. Wanti darbe darbeera. Wanta darbe sana yaadachuun barbaachisaa miti. Isa kaleessaa isa har'aan madaaluun nun barbaachisu jechuudha. Kan kaleessaa kaleessa darbe. Inni fuulduraa isa kaleessa darbe yaadannee wal qoruu fi jireenya keenya balleessuu osoo hin taane isa fuulduraa yaadudha. Inni darbe darbeera. Bishaan yaa'ee darbee waliin deebi'u boodarraa. Kanumaaf wal qabannaa jedha Oromoon waan ta'eef kanaaf jaalala keessattis kanuma kan darbe wanti deebi'u hin jiru waan ta'eef garaadhuma keessaniin dhiifama walii godhaa jechuudha. Gaafa tokko jaalallee keetiif yookiin jaalalleedhaaf sixootaa gaafa walii kennitanii waan of barbaadan iyyuu waliif kennaa walii kennuu dandeessu. Garuu kennaa kanarratti yeroo hunda deebiste wanta si yeroo tokko wanta si jaaladheefan kana si godhe jechuu hin dandeessa. Garuu inni dhiiras ta'e shamaras ta'e jechuudha. Garuu yeroo hunda deddeebite yeroo hunda wanta si jaaladhuufani kana si godhe nama tokkoof waan tokko gaafa gootu irraa deebistee argachuu osoo hin taane nama sana wanta jaalattuuf waan kabajuuf gootaaf waan ta'eef nama sana irra deddeebite yeroo hunda wanta namaa gootaniin namaan qiqqa'uun barbaachisaa miti jechuudha. Jireenya akkanaa yoo jiraatanii kana hunda beektanii jaalala keessatti wantoota namatti hir'atu takka illee hin jiru jechuudha. Jaalala mi'aa fi gammachiisaa kan shakkii hin qabne waan hundarratti ifaan ifa waliin jiraatan tokko yoo ta'e jaalala gammachiisaa fi kan baay'ee nama dinqisiisu kan namni biraallee halaala sin hawwatu tokko jiraachuu dandeessu jechuudha. Jaalala keessatti wantumti namatti hir'atu takka yoo hin jiru sinin jechuu barbaada. Kan biraa waa'ee jaalallee kee kaleessaa yookiin jaalallee kee kaleessaa tokko jaalallee keessa har'aa biratti waa'ee isaa yeroo hunda hin odeessin. Waa'ee jaalallee keessa ta'ee jaalallee isaas ta'ee kan kaleessa darbe waan ta'eef waa'ee isaa yeroo hunda itti deddeebitee kaasuu hin dandeenye barbaachisaa miti. Waa'ee namni sun kaleessa sii godhe har'a immoo isa kana deebitee xiqqeessuu hin ta'u. Yookiin inni sun badaa sirratti raawwachuu danda'a. Yoo badaarree sirratti daawwate waa'ee gaarii isaatii malee hammeenya isaa deebisuun barbaachisaa miti. Dhiiras ta'ee shamaras ta'ee jechuudha. Barbaachisaa miti kuni. Waa'een jaalallee kaleessa darbe har'a isa har'aa biratti dubbatamuun gonkumayyuu barbaachisaadha jedhee hin yaadu. Hin barbaachisu iyyuu malee wanti barbaachisaa ta'e hin jiru. Inni sun wanta hin taaneef wanta namaaf hin milkoofneef kana bira dhufne waan ta'eef nama sana nama kiyya jenne tokkoon nama tokkoon yookiin wayin yookiin waan tokkoon madaaluun nurra hin jiru jechuudha. Nama sana jaalanni taanaan eenyummaa isaatiin hamaluudha malee nama tokkoon madaaluu yookiin wanta tokkoon madaaluuti. Nama sana gaafa jaalannu dhugaadhaan akka namummaa isaatti akka eenyummaa isaatti kabajnee jaalachuu fi nama sanaan boonuun barbaachisaadha. Hiriyoota isaa biratti kabajuun barbaachisaadha. Namni hundi kana wallaali jira jedhee hin yaadu siniin jechuu barbaachisan. Inni kan biraa jaalala keessatti bultii keessatti ta'ee jaalala mi'ooftuu fi kabajamaa jiraachuudhaaf kan namni nama hawwatu tokko jiraachuudhaaf obsa qabaadha. Waan tokko jireenya namaa keessatti jecha namaatiin jechoota hiriyootaatiin namoonni baay'ee walitti mufachuu dandeenya waan ta'eef garuu jecha namaa tokko dhaga'uu osoo hin taane waa hubachuudha. Waa beekuun nurra jira. Namni tokko maaf dogoggore namni tokko akkamitti nama sanarraa osoo hin dhaga'iin halarraa dhagees yookiin hollaa dhaga'uu osoo hin taane nama jaalatan sanarraa dhugaa baruun wanta nu barbaachisuuf kabajaa fi jaalalaan nama sanarri yoo dhuguma halarraa dhageenye obsa qabaanne obsine namni sun iyyuu yoo wanti kun dhugaa dogoggora ta'e teessisee gaafa si himeetoo dhugaa jirtu si baasu hin jira waan ta'eef ati immoo garuu jecha namaa dhageessee muddamtee jarjartee dhiiras ta'ee shamaras ta'ee jecha sanaan jecha hamaa dubbatu jireenya ilma namaa keessatti yoo uleedhaan reebbamanii uleen gaafa si rukkute lagzeedhaan malee madaan sun hin fayya. Shugguxiin namni yoo waraanname yeroo isaatti hin fayya
yoo du'ellee hin du'a jechuudha. Garuu ilmi namaa jecha waraanna yoomumayyuu keessa hin ba'u. Dhiifamallee namni gaafa sii godhu garuu hanga dhumaatti namni dhiifama siif godhe akka jaalala duraatti deebi'ee jiraatu nama waliin hin jiru waan ta'eef jecha irraa of qusadhaati obsa waliif kennaa jaalala keessatti. Wanti fe'e jecha namaa hin dhaga'ina. Sin lamaan iyyuu wal geessu jaalala keessatti. Jaalala keessatti namni lama wal ga'a. Wantumti inni halaa dhufeetoo jireenya ofii keessa nama galchuu jireenya ofii taasisuu tokkollee wanta hin jirreef jechuudha. Barbaachisaa miti. Kana isiniin jechuu barbaada. Obsa qabaadhaa, walitti amanamummaa qabaadhaa, wal jaaladhaa, wal kabajaa, wanta dandeessan hundumayyuu wal gargaara. Isiniin jechuu barbaada obboleeyyan keenya. Sila na dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Jechoota jaalala dhugaa kanarratti namoonni gaaffii qabaattan, gaaffii yoo qabaattan nu deebisaa. Namoonni immoo dogoggorri jira hoo jettan dogoggora keenya nuufaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deemnutti nagaan nu turaa isiniin